Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa baatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya Waadaa Fannoo Miidiyaa hundumti keessan akkam ooltan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni abboolii keenyaa galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana barnoota keenya kutaa arfaffaa keessatti yeroo darbee lakkooftuu fi akkaataa itti fayyadama lakkooftuu walitiin ilaallee turre jecha. Egaa lakkooftuu kan jennu lakkooftuu jechuun kanadha jecha. Lakkooftuu jechuun kana ta'ee firiin isaa 41 ta'uu qaba. Maaliif firiin lakkooftuu 41 ta'uu qaba jennee gaafa ilaallu Egziyoo maarinnaa Kiristoosii yeroo jennu haala 41 jenna jecha. Egziyoo maarinnaa Kiristoosii gaafa jennu haala 41 Egziyoo maarinnaa Kiristoosii waan jennuufi yeroo sagannu fakkeenya guddaa waan qabuudhaaf inni biraan immoo sagada yeroo sagannu baay'uliin yeroo baay'ee 41 21 fi 64 bifa kanaatiin sagannu. Kanaaf fakkeenya Egziyoo maarinnaa Kiristoosii tiin kan fakkeeffamu jechaadha kun. Guyyaa har'aa kana haalli fayyadama maqxaraa yookiin lakkooftuu fi hafuurri hamaan qaama keenya keessa jiraachuu akkamitti beeknaa isa jedhudha. Akkasumatti namni tokko qaama keenya keessa hafuurri hamaa jiraachuun isaa kan ittiin beekamu milikkitoota garaagaraatu beekna akkattiin. Mata gowwoo guyyaa baay'ee nutti deddeebi'u. Dhibee dugdaa, dhibee kalee, dhibee garaachaa qaama keenya kan nyaatu. Qaama keenya kan kotteessu, qaama keenya kan nu hooksisu, ija keenya kan nu hooksisu, calliseedhuma irriba kan nutti baay'isu. Akka hin saganne kan nu dhowwu, akka hin soomne kan nu dhowwu, akka hin kadhanne kan nu dhowwu. Yeroo mana amantaa deemnu immoo fakkeenyaaf guyyaa borii mana amantaa deemuudhaaf guyyaa har'a kana qophoofnee qaama keenya dhiqannee yeroo nuti qophoofne kaanu ganama ishee dubartii dhiira fakkeessee bira bulchuu isa dhiiraa dubara fakkeessee bira bulchuu fi gufachiisuudha. Kan kanarraa nafi kanaan ofirratti beekuu yoo baanne yeroo kadhannaa amummachuu, yeroo qiddaasee amummachuu, rafuu, yeroo wangeelaa amummachuu, rafuu, yeroo kadhannaa rafuu amummachuu kun hafuurri hamaa keessa keenya jiraachuusaa ni beekna. Inni biraan immoo lakkooftuu yookiin immoo maqxaraadhaan akkamitti hafuura hamaa keessa keenya keessa jiru beekuu dandeenya isa jedhudha. Hafuura hamaa keessa keenya keessa jiru akkamitti beekuu dandeenya jennee gaafa ilaallu qaama keenya keessaatii bakka dhukkubbiin nutti dhaga'amu sana bakka dhukkubbiin nutti hin dhaga'amnes maqxaraa kana qopheessinee qaama keenya iddoo dhukkubbii qabu sana seeraatiin rukuchuu yeroo lakkooftuu kana keessaa qaama keenya keessaa bakka ta'e wayii seeraan deddeebinee rukunnu
bakka hafuurri hamaan irra qubatee jiru sun nu gubuu danda'a. Nu dhukkubuu danda'a. Miira garaa garaatti dhagee fakkeenyaaf sammuu keenya kee jira yoo ta'e yeroo darbu iddoon sun nu guba, nu dhukkuba. Luka keenya yoo ta'e luka keenya gaafa rukun barru kana keessa yoo ta'e iddoon sun akka ibiddaatti nu gubu. Iddoon sun rukuchuu dadhabu yoo rukunnu bakki sun nu labalaba, nu guba, nu nyaata, nu hooksisuu danda'a jecha. Dugda keenyas haa ta'u, garaacha keenyas haa ta'u. Yeroo rukunnu bakki sun nu labalaba, nu nyaata, nu guba, milikkita akkasii kan agarsiisuu danda'a. Maarree wantoota isinitti hime hirriba baay'isuun, rafuun, yeroo hundumaa nyaachuu dhuguun rakkoo kanaaf kan nu saaxilu gaafa ta'u, kanaatiin bakka inni jiru sana maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin qulqulleetti dubroo Maaramiitiin keessa koo harka koo keessa galtee hafuura salaamiin kan seentu, kan qarshiin harkaa sallabdu bakka kaa'e kan fudhattu, sammuu koora teessee kan na to'achaa jirtu, akka hin soofne akka hin saganne kan na gochaa jirtu, dugda koora teessee akka hin soofne akka hin saganne kan na gochaa jirtu, maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin si abboomeen jira. Sa'aatii kana qabiitiin qaama koo keessaa hidhame. Waaqayyo si haa hidhu, Waaqayyo si haa qabu jennee bakka sana si haa rukunne bisheessine hafuurri sun akka dadhabaa deemu, akka laafaa deemu, abdii kutaa akka deemu taasisuudha. Rakkoon biraa immoo sagada eegallee, kadhachuu eegallee, soomuu eegallee addaan kunnaa rakkoo biraa ta'a jecha. Haala fayyadama rakkooftuu erga kadhannaa godhanneen booda, erga saganneetiin booda maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin harka namaan kan hojjetamte, hafuura daftaraan kan natti ergamte, hafuura xonqaayitiin kan irratti ergamte, ayina xilaan, budaan, hafuurri darbaa dabarsa qaalluu maatii koo irratti dabarte guyyaa har'aa kanaa qabdee ana mucaa Sillaasee abaluu kan jedhu maqaa cuuphaa keenya waame. Dhiira yoo ta'e inni dhiiraa maqaa Kiristaasaa waame, dubara yoo ta'e isheen dubaraa maqaa dubaraa ishee waamte. Maqaa cuuphaa koo irratti, maqaa abbaa koo irratti, maqaa haadha koo irratti, maqaa dhuunfaa koo irratti kan ergamte maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin keessa kooti buqqa'ii ba'i. Kan na saamtu hafuura si absibee jaala kan nama dhowwisu. Hidhame Waaqayyo si haa hidhu, guba keessa kooti hidhamee taa'e jennee ofirraa abboomuu dandeenya. Ofirraa abboomuu dandeenya. Walumaa gala guyyaa har'aa kana haala itti fayyadamu moqxoraadha kan laalle. Miira qaama keenya keessa bakka dhukkubni jiru sana yeroo rukunnu isa fayyaa isaa ta'u isa dhukkubisu gaafa rukunnu nu guba, nu hooksisa, nu nyaata yoo ta'e qaama keenya keessa deema yoo ta'e kun akka ibiddaatti nu guba yoo ta'e qaama keenya keessa hafuurri hamaa jira jecha. Sooma jibbina yoo ta'e akkattiin hin sagannu yoo ta'e yeroo baay'ee deddeebinee sagaagala keessa galla yoo ta'e ofii ofirratti sagaagalla yoo ta'e nama walitti buuna yoo ta'e birriin keenya barakata yookiin immoo eebban qabu yoo ta'e keessa keenya keessa maaltu jira? Hafuurri hamaa jiraachuunsaa ifaadha, battaladha jecha. Kana yoo ofirratti beekne waan gochuu qabu, maal raawwachuu akka qabnu, maal taasisuu akka qabnu beekna jecha. Kanan ta'u taanaan garuu hafuura kana ofirraatii mo'achuu hin dandeenyu. Egaa baay'een isaanii ammas miidhaa hafuura hamaa kana namoonni baay'een isaanii hin barre yookiin immoo hin beekne. Miidhaan hafuura kanaa bifa salphaati. Salphisnee ilaaluu hin dandeenyu. Ulfeessinee
iddoo itti kennine yeroo itti kennine ilaaluu kan qabnuu fi hafuura kana akka inni nun jilbeeffachiise akka inni nun injifanne gochuun hin danda'amu. Kutaatti aanu kutaa shanaffaa keessatti immoo lakkooftuu kana fayyadamne akkamitti hafuura kana abboobne keessa keenyaa hidhuu dandeenya. Isa nutti ergame sana akkamitti akka lammatan ergamne akka inni haaromfamne egaa xonqaayi bara eeggateetu nurratti haaromsa nurratti hojjeta waqtii eeggatee waqtii wani isaaniitti ergamanis jira hafuuronni hamaa waqtii kana eeggatee akka nurratti hojjetamnee fi hafuura ergame sana buufatti